caallee hin qabu gateen jiranii maatiitti kennee sokkee hin badinatti fakkaatee gaafadhee saniin booddee gaafa nama galu maal ta'e beektaniire anamma galee birrii finfinnee marraan baafadhalee buukiin haadha kiyya bira jira mitiire buukii konaa fidii kotto'e obboleessa koo. Guys, egaa akkuma jalqaba viidiyoo koo irratti dhaggeeffatanitti sabboontuun akka biyya galteetii jirtudha. Dhimmi isiin biyya galtee jirturree maal akka ta'e dubbatteetii jirti jechuudha. Egaa jarri quba wal qabu jechaatiin hin ture ani kaleessuma isinii himeetiin hin ture didaa fi sabboontuun akka quba wal qaban kanarratti baruu hin dandeenya jechuudha. Sababni isaa inni kaleessa viidiyoo kakuu keessatti gaafa dhaggeeffannu ishiin dhimma biraatiif deemtee ani hojiirran jira jechaati jechuudha kan inni ture. Haa ta'u malee dhimmi kun dhugaadhumaan dhugaatti akka waan kana namatti fidu nin beekan ture kana dura inni beektu yeroon gara biyya ormaatirraa garana dhufu anis akkasitti wanti kun na mudateeti ture naannoo ji'a 2 oliitiin mana baankiitti deematii ture jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u oduudhaan isin qabeera dhiifama isiniin jedha akkam jirtanii fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu ana bira nagaa guutuutu jira nagaan guutuun na bireeru isin birarree haa jiraatu. Egaa waa'ee viidiyoo sabboontuun galgala nu gallakkisteet irratti yoo kan isiniif ibsu ta'u wanti kun dhugaadhuma jechuudha. Namoonni baay'een keessanii waggaa 10, waggaa 8, waggaa 9, waggaa sanaa ol jechuudha waggaa 14 illee waan akkasiillee kan turtan jiraachuu dandeessu. Akkaawuntiin keessan odoo hin socho'in jechuudha maallaqni irratti galuu malee osoo irraa hin bahin hanga waggaa 2, hanga waggaa 3, hanga waggaa 4, hanga waggaa 8, 9 maalii jedhamu kana gaafa ture. Maallaqni sun hanga kan eenyu ta'utti akka eenyuyyuu akka galchaa jiru kan hin beekamne ta'uu danda'a jechuudha. Sababni isaa inni maallaqni sun hin taa'a malee socho'aatiin jiru jechuudha irratti gala malee hojjetaan jiru bakka sanaa warraaqaan jiru achumatti dabalamaa jira waan ta'eef sababa kanarraan kan ka'ee maallaqni kun hin qabama achitti jechuudha. Aga fe'ee maallaqni kun har'umallee irratti galaatii jiraate gaafa baasuu dhattu hin qabama jechuudha. Maaliifini socho'aan jiru akkaawuntichi waan ta'eef sababa sanaaf qabamaa jedhu. Ammallee immoo prosesii baay'ee namatti fidu jechuudha. Maallaqni kun eessarraa galee eenyutu galchaa haala kamiin galee kan jedhu baay'ee gaafii guddaadha kan isaan namatti fidan akka qallaalii kanatti miti kan isaan deebisaniitu waan kana namaaf sirreessanii. Kanaaf iyyuu rabbishiidhaaf haalaaffisuun jira. Dhugaa wanni kun mudannoon kun nama qaqqabee taananii baay'uma tokko nama deddeebisa jechuudha gara mana baankii irratti anamma yeroo sana ofii kootiifis siistariidhaafis akkasumatti baay'ee tokko faana rakkataatii ture. Kan koo sirreeffadhee gaafan jedhu kan siistarii immoo akka carraa ta'ee akkaawuntii waraqaasaa kaardii isaa sana harkaa hin qabdu turte ishiin nama bira keessee deemtee jalaa badee jechuudha. Ani immoo akka carraa ta'ee akkaawuntiin koo maatii koo bira ture waan ta'eef akkaawuntii waraqatittii harkaan qaba kaardittii sanaa sababa sanaa kan ka'e ana dafeetii naa xumurame. Amma immoo deebisee ammallee suurri yeroo nuti biyya as jirruu fi yeroo achi deemnee waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 8 keessattuu jechuudha waggaa 8 amma sabboontuun waggaa 8 hin tureette waggaa 8 otoo akkaawuntii kana hin sochoosin waggaa 8 turte. Waggaa 8 kana keessatti jijjiirama qabdi isheen mataan ishee jechuudha. Fuulli isii jijjiiramuu danda'a, qaamni isii jijjiiramuu danda'a. Waa hedduutu jira. Suurri gaafa sanaatii fi har'a isiin yoo ilaalanii wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kan akkaawuntii sanarra jiruu fi har'a yoo isii ilaalan suurri san wal fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Egaan amma kan siistarii akkam ta'e yeroo sana suurri akkaawuntii isiirra jiruu fi amma namni isii qaaman isii ilaalanii tokko miti. Baay'ee garaagarummaa ta'e jechuudha. Gonkumayyuu kun simiti jedhaniin gaafa sana gaafa dhadheessiin maqaa isii guutuutti gashitee waan hundumaa ittee foormii waan hundumaa guuttee gaafa iyyata galfattu kuni siimiti jedhanii suura laalanii achirratti jechuudha. Siimiti jedhaniin ammas deebisee immoo paaspoortiin ishii yeroo 3 jijjiirame kan siistarii jechuudha. Kan yeroo jalqabaa gara biyya Saawudiitti deemtee deebitee ammas immoo Beeruutiin deebitee Duwaayin deemteen jechuudha. Biyya 3 deemteetti biyya 3 kana keessatti paaspoortiin isii waggaa 5 jijjiirama mitire paaspoortii inna waggaa 5 kanaan yeroo 3 jijjiirteerti jechuudha. Inni ishiin dhuma qabatteetii jirtu kuni gonguma isii jalqabaatii waliin fakkaatu. Baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Suurri isiitii fi kan ammaatii fi kan yeroo jalqabaa suni
Gaafa suuraa sii yeroo jalqabaa ilaalanii fi kan ammaa ilaalanii kunis miti sirumayyuu jedhaniin jechuudha. Inna akkaawuntii ishiirra kan jirus immoo suurri kan yeroo jalqabaa sanadha. Sababa kanarraan kan ka'e baay'uma tokko nu deddeebisaatii turanii. Sana booddee ammas immoo maaltu ilaalama firmaa yeroo sana farramtuu fi kan amma farramtu wal fakkaachuu qaba. Firmaan garaagarummaa qaba taanaan gonkumayyuu maallaqa sana argachuu hin dandeessu jechuudha. Ammas immoo deebisee inni maallaqni eessarraa hangalaa akka ture, eenyurraa hangalaa ture, eenyutu galchaa ture. Keessattuu yeroo ammaa kana maallaqni gara gabaa gurraachaatiin yookiin sharafa gara alarraan sharafamu jechuudha. Dhorkameetiira waan ta'eef namoonni garaagaraa jechuudha. Har'a namni biraa galchee boru namni biraa, har'a namni biraa galchee boru namni biraa maallaqa guddaan si'a tokko galuudhaan haala kanaanis akkaawuntii sanarratti galaatii yoo jiraate inni kunillee hin gaafachiisa jechuudha. Haala kamiin hojiin kan kee maalidha? Maal hojjetteeti? Mindaa meeqa nyaattaa? Achitti mindaa meeqasii kaffalamaatii ture? Bakka biraarraa hoo maallaqni galaatii jiru kun maal hojjetteeti? Maalirraanii? Haala kamiini? Wantoota baay'ee nama gaafatan jechuudha. Egaa maallaqa mana baankii gaafachuun itti fayyadamuudha fi boru gaafa inni jette yookiin mindinoo gaafa biyya ormaa keessa jiraattee gara biyya keetiitti ergattee gaafa gara biyya keetii dhuftee akka barbaaddetti fuutee itti fayyadamuudhaaf. Garuu immoo haalichi biyya keenya keessa jiru akka sana miti jechuudha. Akka barbaaddetti waan barbaadde gochuu hin dandeessu. Waanuma kan kee kana akka barbaaddetti waan barbaadde gochuu hin dandeessu jechuudha. Si harkatti qabama wanti hundinuyyuu soora qabatee deemuu qaba. Wanti hundinuyyuu ija qabaachuu qaba. Wanti ati gootu hundinuu riisiitiidhaan. Amma fakkeenyaaf gabaa dhattee saayii tokko bittee gaafa baate riisiitii hin qabootee si harkatti qabama jechuudha meeshaan sun. Biyyattiin keenya baay'ee haala kanaa keessa jirti waan ta'eef akka ilaalchatti yoo ilaallu haala guddinaa keessa jirti jechuu dandeenya. Akka immoo haala keenya sammuu keenya yaada keenyatti yoo ilaallu waan keenyatti maaliif akkasitti qabamne jechuu dandeenya. Egaa murteen jiru maal akka ta'e hin beeknu garuu immoo haalichi gaafa ilaallu haala guddinaa yookiin immoo haala gara seera qabeessan waan hundumaayyuu gochamuu qabudha kan ta'u natti fakkaata gaafan ilaalu. Sababa kana ta'eefuu sabboontuun ammaa wanti ishee mudatee jiru maallaqnis akka hin socho'in waggaa 8 kan turedha. Akkasuma immoo akkaawuntiis akka paaspoortii ishii kun jijjiiramee kan jirudha. Maaliifin haaromsiisteerti waan taateef egaa suurri yeroo sanaatti suurri ammaa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a. Akka carraa ta'e immoo namoota wal beekaniin mana baankii san keessaa manajaroota mana baankii sanaa kan isee beekan kan maatii isee beekan yoo jiraatan amma tokko gargaarsa gochuufii danda'u. Garuu wantoonni akkasii kun jiraachuu yoo baate yeroo baay'eedhaaf deddeebisuu danda'u. Firmaa isiitirraan qabatee suuraa isiitiin qabatee maallaqni eessarraa galle kan jedhamu gara oonlaayinii kanarraan illee kan galaatii jiru innillee cheek godhamuutii qaba jechuudha. Kanaaf piroosesii baay'ee namatti fida. Rabbi ishiidhaaf haa laaffisu. Egaa asuma deebisee immoo fayyootiyyaa hin yaaddayin siin jedha. Egaa dubbittiin dubbiidhuma dhugaatii didaan kan kee hojiidhumarra ture. Ishii faana akka hin deemne kunoo harkineetii jirra. Gaashiin dhimma biraatiif akka deemte inni iyyuu si himeetii jira. Ishiin dhimma biraatiif deemte siin jechaati ture. Ishiin dhimma biraatiif akka deemtedha. Egaa ammas immoo wanti nani xiqqoo keessa kootti shakkii tokko tarii sobdee bakka biraatiin raawwattee waan kanaaf hin deeminaan jettee laata. Kanan jedhu garuu karaarra kutteetti viidiyoo karaarra kan deemaa jirtudha kan ishee waraabde. Egaa amma maatii bira erga geessee bilbila harmee isiitiin argachuu nan danda'a natti fakkaata. Inshaallah rabbiin yoo na gargaare bilbila harmee isii irratti bilbilee fi maal keessa akka isheen geesse maalirra akka isheen jirtu bilbileen hin gaafadhaane yoo naaf danda'ame sagalee isii waraabee isiniif hin fida. Akka harmee isii sodaadhu isiidha. Isiin nama miidiyaa waan taateef sagaleen isiis miidiyaarra jira yeroo hundumaa waan ta'eef yoo naaf danda'ame harmee isii irratti bilbilee yoo natti dubbatte sagalee isii irraa waraabee isiniif naaf fida. Yoo immoo narraa kaasuu baattes harmeedhuma isii dubbisee nagaadhumaan achi gahuu ishii mirkaneeffadhee ninni isaan isinii jedha. Kanaaf iyyuu turtiin keessan hanga viidiyoo biraa qabadhee dhufutti viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa maaliif sagalee kukkuttaa kanaan jettanis ni jirtanii gaasiin himeetiin jira rakkina sagalee kukkutee fi maaliifiin namaaf beekuun gaariidha. Boru wanta tokko namarra mudate jedhanii hidhii xuuxurraa ammaan of eeganii raawwatanii waan namarraa hin fakkaanne takka waan namarraa jibbisiisu tokko waan namarratti hojjetamuu hin qabne tokko ofirraa eeguun yookiin immoo of eeguun barbaachisaadha waan ta'eef sababa kana ta'eefin sagalee isaanii sodaadhee hunda fiduu dhiise malee sagalee baay'ee nu biraa qaba waan jiru hundumaayyuu dhageetiin jira kana dura waan ta'eef
Kanaaf ammas yoo ishiin na dubbistee bilbila haadha isiitiin yoo na dubbistee sagalee isii isinii fiduu danda'a. Isiillee sodaadhu sagalee isii guutuu isinii fiduu danda'a. Kanaaf